Achaarti garuu. Amanaa darbeera. Amanaa darbeera teessa abdee dubbattee garuu ishee. Yaadattee laata gaafsan bisootii tutti qeedhiis. Dhiifatama godhaafi. Dhiifatama godhaafiiti gaafsana baqa jireenya isa durii yaadattee tamaarrarte. Moo asiitii ni qansiraa hojjetu osoo dabalee caqacaqee laata kanaaf. Maatu matuusu argatte moo galti bara? Hingalti. Hingalti turteeti. Ati nagarre ka biyya Arabaa keessa yoo kana koo ergitee dhabnaan bakka birrishi irraa nyaateetu laashee irraa jenna amma kuma indagana waggaa irra deebitee hojjetaarti kanatu ishee guggubaay kanaaf isa duratti shiroo arraabdu faa yaadattee kun komentii barreessite isaarraa garuu adamiti isinuu hin aartu kirir jettanii aartanii niitittii ishee akkas jettee na arrabsite motu argitaniyyuu hin dhiistanii hirrarraastu bakka hinuma rarraastuun jedhe bakka yoo dadhabdanii illee ani beeka waan goota hin darbattulleetti yoo humna keessanii ol taatelee itti faalee ciniinnattu baqa hin galaammattu faati yoo dadhabdan jechuudha isinuun aartu dhugaa waaqaniitiin hirraagde ta'e hin dulloomte ta'e hin beeku irsa dhabde ta'e hin beeku ta'e mana kootti galuu barbaadde ta'e hin beeku maaliif dhiifti koo muxatti goote kan na arrabsitu niititti akka kanaatiif akkam jedhee deebisa garuu ani garuu isheen arrabsu waanan jedhe isheedha deebisuus dhaggeeffadha waan isheen jettee na arrabsite ilaalaan siin jedha ani garuu baay'ee namni na arrabse na dhiise I don't care imma hin qabu waan akkas jajjabaataa yeroo namni akka waanii bakka suma beekee durii kee beekee akkanatti lafaa kee waan yookaan qiimii wayii sirraa qabutti yeroo akkasti si arrabsummaa itti deebisuun dirqamadha. Arraba ishee salphaa ishee akkasuma namni akkamsi godha maani ati qaaniin beektuyyuu maaliin taatu ishee akkas jedhee namni nama arrabsu isheedhaaf deebii hin qabu garuu kana isinumtuu dhugaa waaqaa isiniin jedha baay'ee aartu isiniin dubbisa dursa garuu nagaa isiniif haa ta'u akkam jirtu miira keessa hin jiru anam nagaa isin gaafachaa jira niitittiin immoo niitiin na arrabsite kun immoo jechuudha dugloomuu dandeessi yookaan gizee yeroo itti dhumuu danda'a yookaan biyya Arabaatti barri ishee umee ta'a kanaaf jecha akkanatti barreessite jechuudha wadhi isheen naa barreessiteef ani fayyoon tokko akka taane immoo tokko miti garuu isintu beeka walfaana oolla waan ta'eef yaada naa barreessaa isiniin jedha egaa akkas jettee naa barreessite gidduu kanan beektu koman piraankii hojjechaa turre video baay'ee hojjechaa turre wanti isaa hojiidha waan ta'eef video yeroo hojjetamu baay'ee tola miti hojiidha akka hojiitti kan hojjetame namni immoo tokko ta'ee hojjechuurra lama ta'ee isa hojjetutu caala kanaaf iyyuu jechuudha gidduu kana waanuma hojjetaa turre hojiidha waan ta'eef wal kaasuudha waan ta'eef wantichi immoo akkana keessa dabarsanii darbanii fa nama arrabsuun illee ani gaariidhas jedhee hin yaadu maalumaafuu eessattuu namni na arrabsuu rakkoo hin qabu kun garuu keessa bahe hinuma ajaa'iba jechuudha arrabna kana ila maal akka jedhu laala fayyoon sun of jajjii ofiif malee namaaf yaadu guyyaadhuma tokko biddeen waggaa keessa tolchiti lok guyyaadhuma tokko waggaatti biddeen tokko tolchiti waxii waggaa keessa tokko hojjetti isayyuu viidiyoo waraabdee gadi dhiisti akka sooressaatti of ilaalti yuutuubii marra teessee shiroo bittee arraabdee jiraatti shiroo arraabdi shiroo dheedhii moo bukoosaa moo daakuusaa arraabdi abbaa manaa ishii immoo qansiraa hojjetee mana kiraa irraa kaffala komantii isinii dubbise baay'ee ageessanii mitiire waggaatti biddeen tokko tolchiti shiroos waxiis waggaatti tokko hojjetti isuma viidiyoo waraabdi yuutuubii marra teessee shiroo arraabdi abbaa manaa ishii immoo qansiraa hojjetee mana kiraa irraa kaffala jireenyi ishii kanadha garuu akka sooressaa of gootii jette ati jechuudha otoo abbaa manaa qansiraa sirraa hojjetee qansiraa si hojjetee mana kiraa si kaffalu qabaattee maaliif gurri si duuda mana Arabaatti
Maalin mataan si darba silaa asuma teessee qansiraan si hojjetame jireenya hin jiraattu mucaan deessu hin jiru malee numtu hin jiru malee jechuudha. Kanammaan argattu yoomiyyuu jechuudha. Anillee magaala Finfinnee keessa hin jiraadha. Oddoon jiraadhu argitee taabibti baadiyyaa keessa jiraachaa hin jiru. Magaala Finfinnee keessa hin jiraachaa jira. Qansiraan immoo jechuudha osoo namni qansarraate nyaate hojii guyyaa hojjetu tokko otoo waggaa ji'atti guyyaatti hamma inni argatu ji'aan hin reegdee fi miindaan nama kamii caala hojjetaa akkamii caalaa jechuudha. Qansarraateenyaa ati tuffatte kun jechuudha. Anillee baay'een isaan kabaja dhugaa waaqa qansarraateenyaa saataan maal saataanii dafqa isaaniitiin bulu hojii isaanii hojjetatanii bulu hin tuffatamanii jechuudha. Humaa tokko hin tuffatamanii jechuudha isaan guyyaatti 500, 600, 700 oolu guyyaatti. Mee ji'aan meeqaan oolu herreegi. Damooza keen caalu herreegaa fi isin warri nagaa 500 hin argatu, 600 hin argatu, 700 warri hojjetan jiru. Dhugaa waaqa. Mee ji'aan meeqa argatu warri kun herreegiif mee 30 baay'isiif. Damooza kee caalaa jechuudha biyya isaanii keessa taa'anii. Ati garuu kanayyuu argachaa hin jirtu jechuudha. Irsa qansarraateenyaa qansaraa si hojjetee si jiraachisu tu argattee mana namaa hin teessu abadan. Kun beekamaa. Hojjetee moo inni mana kiraayii sirraa kaffalu argannaan ati mana namaa biyya namaa hin teessu. Awwallaalanis biyya namaatiin dhufee abiibtu. Biyya namaa wanti hunduu si guutee jiraachuurra biyya kee keessa qansaraa hojjettee jiraachuu si wayyu. Inni kun beekama filatamaadha. Anuu nan beeka sirriitti waa'ee kana natti ni himtu. Qansarraateenyaa tuffachuudhaaf ol kaate atillee isaan garuu si caalu sirriitti. Si caalu ani waa'ee abbaa manaa koo maal akka hojjetu sitti himuu hin barbaadu. Garuu nama ati tuffatte warreen ati tuffatteefani deebisaa jira jechuudha. Ani immoo mana koo keessatti rakkina tokko hin qabu. Kunoo akkaataa ani itti jiraadhu fi waan ani itti jiraadhu baay'inaan asumarran oola waan ta'eef viidiyoodhuma hojjechaa oola waan ta'eef hordoftoonni kiyya beeku. Mee fayyoo rakkatteetti akkaataa ishee itti jiraattu iyyuu akkaataa ishee itti nyaattu dhugdu iyyuu rakkinadha jireenyi mana ishee haa jedhan. Dhugaa waaqa. Waaqaaf galanni haa ta'u rakkoo tokkollee hin qabu. Irraa hafaan jiraadha akka ajaa'ibaatti. Irraa hafaan jiraadhaan jedhe. Tasa rakkadhee hin beeku dhabeeyyuu hin beeku. Irraa hafaan jiraadha. Kanaafuu inaafa yoo hudduu keessa si guggube maaliin siin jedha gaani maalitti dhugin siin jedha moo maalitti nyaadhu siin jedha. Inaafaniin guddatanii eessayyuu hin gahan gab jedha afaan kee cufadhu jechuudha. Ana yoo ta'e garuu yoo waan barbaadde of keessa yaastee na arrabsites maal jettee barreessites ana humaana ristuus duubattis nan deebistu. Ishee akka kee immoo deebiin hinuma barbaachisa. Ishee akka keetiif deebiin sirriitti barbaachisa jechuudha. Warreen xixinnoo dubbataniif illee viidiyoon hin barbaachisu malee ishee akka kee xinnoo sammuu xiqqoo taate nama tuffattu ati amma waan anaan na arrabsite yookaas abbaa manaa kee arrabsite fakkaatte malee uummata bal'aa warra hojjetee guyyaadhaan hojjetee bulu arrabsite jechuudha. Isaaniin tuffatte jechuudha. Kanayyuu osoo dandeestii qabaattee hojjettaati immoo biyya keessatti innu ogummaa barbaada obsa barbaada kana hojjechuuf waan baay'ee nama barbaachisa. Yeroo kana immoo nuun argamu ka jireenyi baay'ee qaaleera waan ta'eef kanayyuu warra dandeettii qabantu hojjeta jechuudha. Beekumsa warra qabantu hojii guyyaa kanayyuu hojjeta malee hundiin hojjetu danda'e. Qomi ani gaaffii qaba. Ani gaaffii qaba. Akka shiroo nama Maali shiroo kee gottee irraa. Akira midime mo watichadha. Ani kanan jedhu qoyati kanan jedhu. Laki shiroo irraa buni ishee jeetee naan raba deemtee. Ganama galgala shiroo irraabdee jiraatee dadhabnaan deemte biyya kana jibbite. Bayyisuus. Guma shiroo na araba deeme achifnaa shiroo manna eegamu akkamidha. Maaliif ati maal bae ishii akkas jette malee eessaa fidee qoyimee giifti qooti. Shiroon irraaba maa'u akkamitti irraabdee waggaatti waxiin akkamitti hojjetama. Isheetu hojjeta. Kan ishiiti. Isoosii dadhabdee jennaan deemte. Waggaatti tokko hojjechuu sataattee guddaa tokko qabuudha mana isaaniiti. Waggaatti suma danfisuu
qicanii nyaatudha. Isuma qicaqacanii nyaatu. Biddeena tuulanii toshoo waggaatti. Isuma itti Isuma fakkaata. isaan Miskiina wayi. Miskiina wayitishi. Kun rakkiseen naan araba deemtee amma bakka mana namaa teessee jechaa. Naa darbe si'aarti. Naa darbe seeti. Isa qansiraa hojjetu maaf jibbita ree giifti? Isadha. Natti mime. No maal Isa qansiraa hojjetu maaf jibbita? No dafqasaatiin bulaa irra. Utuu isumayyuu argattee mushurichuma warraabsisee jiraachisaa barmana namaatti baase. Hin argattu qaba. Hinjiru qansiiraadhaan sasi bushuu hin argattu. Finfinnee sasi jiraachisu hin argattu. Wayne nama zansiista garuu baay'ee tokko na zansiiste. Miskiina ko shiroo warraabuun ishee ajjeese jennaan amma bakka ruuzii nyaachaa jirti garuu. Amma naa darbeera. Amma naa darbeerattee saabdee dubbattee garuu ishee. Yaadattee laata gaafsan bisootiitu itti qe'ee dhiisi. Dhiifatama godhaafi. Gaafsana bakka jireenya isa durii yaadattee tamaarrarte. Moosiitii ni qansiraa hojjetu osoo dawwalee caqacaqee laata kanaaf. Maatu matuusu argatte moo galti bara? Hin galti. Hin galti turteeti. Ati nagarra ka biyya arbaa keessa yoo kana koo ergitee dhabnaan bakka birrii shirraa nyaateetu laashee laashirraa jennaan amma kuma indaganaa waggaa irra deebitee hojjetaarti kanatu ishee guggubaa kanaaf isa duratti shiroo arraabdu faa yaadattee kun komentii barreessite waanee dogongoraan barreessite kana maa ifamachuu qabda dafte giiftii koo ani sooressadha ammas taanaan jaallattus jibbitus sooressadhaan fayyaa guutuun qaba ijoollee laman qaba I am a rich woman yeroo miira keessa galu duratti ingiliffaan haasaarra akkamitti ingiliffin harkaa badee dubbadhume a rich of rich man bakka I have 2 children. Easy, but I am full of healthy. Because of this, I am rich. I'm Kanaafuu bifti jaalatus jibbitus ani ammallee taana sooressadha atillee akka sooressaa of gooti jette miti shiroo sallee atillee minyaa udii dettee kiiloo lama maalis 3-4 ta'u isa gataa jirtu sanatu keenyeefi gaafatu arraabattu dhugaa waaqa shiricha dhugaa shiroo wayiitti natti minyaa udii dettee kuno gati naan jettee jennaan gatu moo tinaan jedhee tana chimaanneeti garuun jedhee namaan ta'e na minyaa udii dettee yoo kana daakamee ocholee ergamee sila. Ay laki toora gaadhaaf haqee fidee soba moo jedhu barreeffama. Maal soba? Fiduufi sinii fiduu inni laaltu. Ara wala mannaa isaa warri kun ikkoo warra araadaa doogee basuma. Isaan kun warra nagaadha. Nagaadha si araaduu tadha. Isaan fayyoo maal akka taate sirriitti beeku. Mucaanillee bu'aa irra anyways warreen akkana sammuu xixiqqoon daanqoo baattanii deemtanii sammuu keessan bal'ifadhaa guddifadhaa akkuma asii xirra geettanii lummutti tatanii darbitanitti akkanumatti biyya guddaa keessa teessanii akkatti yaadina warra akkasii jechuudha.